Mee Oromoon afran qalloodha. Oromoo afran qalloo walitti dhufeenyi uummata Harariitii fi keessaafummaas uummata Somaalee wajjin qaban maal fakkaata? Walitti bu'iinsi ammaan tan uumamaa jiru kun yeroo uumamu Oromoon haala kamiini walitti bu'iinsa kana furtii jechuudha. Nuti Oromoon dhugumaanuu amma isaanis obboleeyanii nuti namantu hinuu wanni jedhaniif gaarii. Rakkinnummaan isaan nama miidhan maalii jettee dheeyte gaafate? Rakkinni kun maalii? Yoo quurrama as keessa qabaatte gatteessee haasoyti. Ambumma qabna, jaarsumma qabna, heera qabna, wajji haasoyti. Kasan bira dabre. Antanan beeku jedhee mana diinummaati. Suni furu qabdii. Namoota akkana maaliif? Odoo agartuu waraabisi tokko odoo waa takka balleessu jiru. Namantu ixuu jechuun hin danda'amu. Bakkuma jirruun gahee fi qabanne namayyuu har'a qooda biyya teenya irraa haqa qabna. Biittiinis akka nu qabdu nuti biyyatti haqa qabna. Maaliif yoo rakkina himatanii rakkinni sun diriiruu baate maalii? Sun mana diinummaati. Bakkuma sanitti sani jechuudha. Oromoo yoo taate dhufanii nurratti fakkii dhiyeeffatu. Yoo diina taate yoo diinaan beeku. Maalii nama dha'uun hin jirtu haasawaan adda bahuudha waliin dhufnee rakkina si furu qabna har'a hayyootiin biyya keessa jirtu qeeroon biyya jirtu heera biyya jiruun gatteenyee haasa'u qabna qawween hin jirtu kan walirraa saamnu maaltu jira har'a nagayaa jechuudha Oromoonni jaalatti malee kana ifumaa yoo if darban malee naman darbinu jenna naman darbinuu kana keessatti maali nu dha'uun tun immoo walumaanuu gaddanu fidee jirti san bakkuma jirruunu nagaa godhuudhaaf anillee yaadaa guddaan itti qaba jechuudha. Amma akkasi dabri hawaasni Oromootii fi Harargeetii fi hawaasa Harariitii fi Somaalee kun haqa walirraa ni qabanii walitti dhufeenyi isaanii maali naa himame? Akkasi gaa uummanni Hararii nuuni haqa walirraa qabnaawu Oromoodhaan haqa walirraa qabna. Meeqa qabnaa jenna gaafa calanqoo jennu san Amir Abdullahi nama 20 fide calanqootti Amir Abdullahi fidee akkasitti achi hojii loluudhaaf fidee jechuudha. Maaliif Oromoon waariyoo waaree kan jennuun kun nama 30 geessee Booranaati Ammadii Burree kan jennuun kun nama 30 geessee nama 60 jechuudha. Nu ibsaa deemame waariyoo waaree abbaa waraanaati. Ammadii Burree abbaa waraanaati. Jarri lamaan kun nam 30 geessee saaliin mixee akkasitti noolee irraa ka dhufe abbaa kiyya nama 20 fidee Amir Abdullahi nama 20 geessee jechuudha. Nama 100 achi dhume jechuudha. Akkasitti Bakar Waaree kan jennu sadarkaa lola ganamaatiin akkas ta'e nama 6 waraanni isaatiin akkasitti baay'ee lolli kaan wal seenee guyyaa lama jilmaa wal dhahaa oolee inni namni 6 isaatii wajjin kutanii irraa baqayfatee kutee aboo miila abbaa Bakar miila isa dhiite jennaa achi buute dhiyee akkutanii fardaa wajjin miidhagaa lolaatti gabruun eegaa haamixi biroo huccuu adii firraa gallakkifne jee lullulee firraa nu dhi'ee akkas taane. Waariyoo waaree qawween hin dhoytu qabee laqaaqee harkaa ofirraa mure. Waariyoo waaree jedhanii abbaa kiyya abbaa dhorraayi lammiin isaa wanni Oromoon teenya gaafa dhiyoo loltu san waariyoo baafattuu uffisanii akkasitti hiree gaafa san nu dura lafa keessa kutti har'a qeyroo teenyaan nu baate alhamdulillaahi rabbil aalamiin akkasii amiirillee cinaa dhaabbatee wallaahi haqa dhaabbatee lolee jechuuf hin jedhe. Amir Abdullahi bakka tanaan diriirtuudha. Yoo rabbii keenyaan taate uummanni Somaalee akkasitti yoo rabbii keenyaan taate bittaa mataa fi barbaannaa eenyurraa bilisummaa baanu hin qabnu na dhagaye Somaalee hawwiyyaa haa jennu baabbilee haa jennu Oromoodha. Oromummaa isaaniitiin beeku. Ogaadan laaqqatanii ammallee ogaadanis ogaadan qaba. Biyya isaa qaba. Tuni hawwiyyaanoo yoo rabbii keenyaan taate hawwiyyaan
jiillee fi hawwiyyaa hundamaanis Oromoo gahee fi beekuu qabanii gahee fi beekuu irraa qabri daaritti bosona keenya gahee fi beekuu qaban. Wanni ogaadan fidanii wal keessa laaqanii kililii shan jechuun dhoorkaadha. Lafti Oromoo ilaa qabri daadhiisi hargeysinuu keenya hargeysa dhiisi barbaraan ta'e. Nuti hujjatti qabna heeratti qabna jechuudha. Yoo nagaan ta'an tuni kana fakkaatti. Kana bira dabre yoo rabbii keenyaan ta'an wanni ilmaanuma Oromootii hawwiyyaa fi kun otoo jennu wanni isaan barbaadanii kaanii wajji makamanii nama dhawaniif hin jirtu. Tana as keessa waatu jira. Tanammoo qeeroo fi foollee fi akkuma jirtu dargaggoon keenyaan bakkuma takka gaddinee jira. Tana akka diinaan laallee firraa deebisuu qabna moo dhugaan dhugaa qaba. Haya kabiraamee. Kabiraati. Damiinaa fi bokkuu waan jaamuu jira. Waan jaamuu jira. Maqaan kuni eega sirni gadaa afran qoloo kun du'aa dhufe booda dhufe moo gaafa sanis nima jira maali kan isaanii gaheen isaanii too maali? Gahee isaaniiti. Bokkuu jedhanii abbaa bokkuu jedhanii jilba lamaan jedhanii gaheedha. Akkasitti abbaa bokkuu jechuun abbaa gadaati. Jilba lamaan itti aanaaf itti aanaadha. Sadarkaa duraati. Amma 8 gadaa jedhama. 8 gadaa jechuun tartiiba taraa takkaati. Ammaasis ijiraa isaanii guufitan gallakkisan akkasitti deemaa gad dhufe. Amma abbaa bokkuu jilba lamaan ka jau mataa fi ceekuu lamaan itti aanaa fi itti aanaadha. Warra wajjin qabu jechuudha. Warra sadarkaa san qabu jechuudha. Bokkuun kun bokkuu sadeen bokkuu dhiigaa jedhama abbaa gadaati wajjin haqa dubbatu. Bokkuu harraa jedhaniin kawaa sassaabee isa malee diinagdee horiin uummata irraan fuudhamne bokkuu gurraacha jedhaniini bokkuu daalacha guudaan kawooma kana walitti qabee bakka sanitti qobboloo dhiyeessuu jechuudha bokkuun sani. Haya bokkuu diimaan bokkuu dhiigaati bokkuun gurraachi bokkuu harraati bokkuun daalachi bokkuu qarmammeeti bokkuun hanga kana jechuudha. Bokkuu jechuun san bakkuma hundatti gahee fiitiin bakkuma san gattaa'e namuu isatti himata waan kana diriirsaa jechuudha. Waan dadhabee karaa abbaa gadaa dhiyeessaa jechuudha. Abbaa gadaa jechuun abbaa biyyaa jechuudha. Abbaa heeraa jechuudha. Heera ni qabna. Heera keenyaan oollee bula. Heera akka hin qabnetti gafafamnee arra nu deebi'a alhamdulillaahi arra heera keenyaan akka oollee bulu. Taanee bobbaanee galu. Heerri keenya hundi irbuu qaba jechuudha. Irbuu qaba. Haqa qaba. Laal maali waan haqa biraa dhabdee kara jullaaltee dhabde laal gumaa coqorsaa jenna. Gumaa coqorsaa jechuun maal jechuudha? Namticha bakkatti du'e san laalaniiti asiinii 200 asiinii 200 asiinii 200 gadi asiinii 200 ol hangi sun qabamti jechuudha. Abbaa kiyya gumaa nama saniiti dachi baafeeteetu haa taatu. Qadamtaati dhugaataan yoo naannoo san gosa hunda tajirtuutu waan kana kennaa gumaa coqorsaatiin baamalee inni namaa dhukatee bahuu hin danda'u jechuudha. Gumaan namaa akkasitti dhukatee hafuu hin danda'u akkasitti baha jechuudha. Ilaala abbaa kiyya siifii nima. Maali heerri fiinxalaalaa jedha. Heerri fiinxalaalaa jechuun maali? Abbaa dubbatee dubbise. Laala abbaa dubbatee dubbise. Abbaa dubbatee dubbiseetu dubbii kaasee jedha. Laala abbaa kiyya ogguu dura jalqabu. Eenyu duratti bu'ee jedha. Abbaa dubbatee waan san dubbise jedha. Laala abbaa kiyya. Heerri fiinxalaalee abbaa badiin irraa kaate mul'atte jechuudha. Abbaan badiin irraa kaate mul'atte yakka bakka sanittiin deema jechuudha. Dhalaa ijoollee irbuun qabsiisinaa laala abbaa kiyya siifii nima. Irbuu isaanii qaba. Maaliif sodaa waan kana duraa bahu itti naqamanii irbuu sanarraa qabsiiftanii isinitti adeemtu jedhe abbaan kaayesu. Ilaala abbaa kiyya siifii nima. Irbuun tun waan asara nama dhaamsitu waan amata 7 nama deemtu. Laala abbaa kiyya waan amata 7 nama deemtee asarama sanuu fittee ooyiruu warra baluu bar dabara galtee jedhanii lafarra nama qulleessituuf. Histiin taatu namarraa fageessuu qabdi. Amma girgiraan libaana taatu illee irbuu yoo zakara kee ol qabattee cilee dhamana san fincaantee dhaamtee akkana asara kiyya haa dhabamsiisu jette irbuttiidha. Isummaan sunu qarri waraanaa hundi akkas